nuti madoofnee jirra sinii galami warri siniif hin galle waa'ee uummata Oromoo ofirraa dhiisa nuti uummanni Oromoo waan qabsoofnuuf karoora kaayyoo keenya beekna bareechinee sinii galami nuti bareechinee beekna adaraa keessan imaana nyaatina imaana Jawaar Mohammad nyaatina haga fedhi namni gadi bee waan barbaade haasawu namni yoo kee Arsii arrabse ati biyya kottu qaben jedhe yoo Jimmaa arrabse biyya kottu qaben jedhe namni sun Jimmaa bakka bu'aa namni sun Arsii bakka bu'aa Oromoon kutaa 11 Oromoo first sinii galami tokkoon jara tokko har'a miti qabsoon uummata Oromoo gamtaadhaan kan finnee as geenye bara waggaa 150 qabsoofne sheemiidha bara Facebook irratti qabsoon jammaree uummata Oromoo addaan qooddan no kun wajjitu kun seenaanis heeraanis itti gaafatamtu sinii galami itti gaafatamtu namni 5 namni 6 Jimmaa bakka hin bu'u sinii galami namni 7 namni 10 namni 20 Arsii bakka hin bu'u yoo fudhattan yeroo baay'ee kan jiru Facebook irra Arsiidhaa fi Jimmaa jedhu carreen kun bilxinnaa paartiitii uummata Oromoo walitti naquudhaaf akkas godha malee Oromoo kutaa 11 qabsoodhaa walitti hin deebine bara kamiin keessallee itti gabbaraa jira mucaa isaa itti du'aa jira beekaan ayyuun artistiin aktivistiin itti du'aa jira sinii galasa dhiiroo waa tokko hubadhaa xumuruu ga'ee jira ijoollee Facebook irra deemtee maqaa nama yookiin ganda namaa arrabsitu isin kanatti iddoo hin kennina jarreen kun Oromoo jarreen kun namni guyyaa tokko uummata Oromoof waa dubbatee hin beekne akkamitti biyya bakka bu'a meetti hima kolkolleen kun yoo gadi baatee amma fakkeenyaaf eloo baabur akkas jette anan gashu anan akkasin anan tuffadha irraan dubbadhu malee irrumaan dubbadhu sinii galami anan beeka maalummaa biyya kooti eloo baabur akkami biyyi koo akkam jedhee nan beeka yoo namni gadi bee eloo baabur arrabse an gadi bee ajandaa godhee arrabsuu hin qabu nama sana yookiin immoo irraa dubbachuu illee hin qabu sinii galami sababiin isaa maaliif namni sun biyya sana bakka bu'aa namni sun immoo namni ka'ee Arsiidha awal Jimmaa arrabse namni sun Arsii bakka bu'aa namni kun Jimmaa bakka bu'aa jettanii dura yaaduu qabdu malee biyya nama walitti qabdanii Oromoon akkas hin jedhina uummata Oromoo giddiitu gatteesse malee uummata Oromoo qawweetiyyuu uummataarra qabanii jilbeeffachaa jiru malee uummanni Oromoo qabsoo boo'ee deemu maaliif qabsoon uummata Oromoo kan barsiise uummata Oromoo nama osoo hin taane itti wal guddise sigalee yoo abbaan du'e mucaa itti ka'a sigalee itti wal guddise malee namni dhufee in barsiisne sigalee namni dhufee in barsiisne uummanni Oromoo qabsoo isaa kan beesu itti guddisaa deema dhala isaa sigalee yoo angafni du'e qoxosuutu ka'a yoo abbaan du'e mucaatu ka'a qabsoo walirraa baratame malee namni na barsiisee miti uummanni Oromoo kan barsiise Walaayittaa Tigraay biyya biraa biraa fudhattan kan barsiise qabsoo uummata Oromooti isinii galami dhiiroo isin warri waa'ee uummata Oromoo hin beekne warri waa'ee qabsoo hin beekne warri waa'ee Jawaar Mohammad hin beekne wal barsiisuuf walitti himuudhaaf guruppii ijaarradha an dhaamsu konni guddaan kan mataan hunnaannessinaa nuti kara meeqa madoofnee jirra meeqa du'aa jira biyya keessa meeqa tuyyuu du'ee reeffi isaallee akka hin awwaalamne bara biyyiin bulchaa jiru keessa waraanni Abiyyi nama ajjeesee gaafa namni reeffa mucaa fudhachuu dhaqu xiitii itti mucaan kee du'e birree fidi reeffa mucaa keetii siilaanna jechaa jiru bara biyyiin biyya bulchaa jiru keessa sheem kun nama maraacha kun sammuu namaa niika dhugaa dubbachuu kun nama maraacha ofii ajjeesee ka'ee gaafa aati yookiin abbaa yookiin firri mucaa fudhachuu dhaqu xiitii itti mucaa kee ajjeefne birrii kaffalii gaafas mucaa kee fudhattaa sidii galamii akkas jechaa jiru kuni ta'uu hin qabu dhiiroo abadan kuni ta'uu hin qabu ofii keessa dura maara jirtu ani qabsoon uummata Oromoo maalitti qabsaa dura jedha adda baasaa baraa malee uummata Oromoo arrabsu Jawaar Mohammad akkasii maanta qarsin akkasii hin jedhina maalum abbaa keetii deeggar Abiyyi lama irra kiyatu Jawaar Mohammad irraa xabbadi gadi bu'i natu gassidi ibisa Jawaar Mohammad agartuu ija uummata Oromooti sigalee agartuu ija uummata Oromoo ija kee jechuu Jawaar Mohammad xumuree jira galatooma akkuma sitti jiru peejiin fayyadama yeroo mara ani Facebookiin qabu FB baay'een banamee jira garuu kiyya miti sinii galamii kiyya miti kan ko hawwisanii Jawaar Mohammad sun amma ndeeffadhutti FB bandhee hin jiru inni kan biraan immoo ergaan qaba as biratti ijoollee 400 fuuweetu jira asirraa ergaan qaba
erga keeyyamu maasiitti fakkaate Zara Entertainment YouTube isee subscribe godha please ijoolleen namni barbaachisee jira isinii galee YouTube chaaf jechuudha maatii see warriin taane searchii godhaati anillee booddee link isaanan fida as jala ijoolleen 400 kun akka dhageessanii share walii godhaati Zara Entertainment sabboontuu Oromoo jabduu mucaanii beektu bareechitanii sitti mun danda'u waa'ee Zara Entertainment kanaaf Zara Entertainment YouTube isee search godhaati YouTube irraa subscribe godhaafi YouTube ishee isinii galee wanti itti barbaadameef waan cumaa ta'uu danda'a sana booddee walitti himuu dandeenya ammatti kan barbaachise marti keessan YouTube Zara Entertainment subscribe